irgumada Kenya garumali kan walya kisnuda imana botara ekan kan sudane gosabar wadu nafnuti malif gidur famne obsine dadamne inge kanara abdiso damnera ekane namara undagan danesu nubdul madugofta memarif dagote dugan kan damota of Samaria Margun Tetimon Sinto Aji Sitinje Jobusha Kenya kan deemnee fi Nagama miti sagaleen ko. Nagama. lubita shooma seenaniiru. Nagama. Abbaa keenya luba tashoomaan hin seenne. Eebbisi qabna gaa amma walii bilbilee turre. Maqaan Kiristinnaa Haayile Gabreelidha abbaa keenya. Haayile Gabreelii maqaan isaa tole bareeda. Yaa waldaa keenya keessatti immoo akka tasaa miti immoo waaqayyo jaallatu waldaa keenya keessatti awwaala. Tole haa eegallu. Luba tashoomaafis kennii fi Haayile Gabreelii. Yaa isinii teekstii godheere yoo argitaniitu ta'e. Kana achasuma irratti walitti hima. Baay'ee tole Solomoon. Abeet. Hin argine hin banne ture achi sagantaa tokkoon qaban ture suma fiteen seene. Okay. Bakka amma eegaluufan jira. Maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko ni amanna. Amiin. Maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko ni amanna. Amiin. Maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko ni amanna. Amiin. Jaalatamootaaf kabajamoota maatiiwwan Waaqayyoo maqaa Waaqayyootiin nagaa sin gaafadhaa. Akkam turtan akkamiin yoo na eegdan. Amiin. Waaqayyo gooftaan keenyaa eegee tiksee guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqa keenya qoricha keenya fayyisaa addunyaa Madaani'aalem Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan galatoome haa ta'u. Maqaa isaa waamnee kan ishee kan biraan ganne haadha nageenyaa qulqulleetti Dubroo Maariyaam maqaan ishee kan galatoome haa ta'u. Kabajamoota abboota keenyaa luboota mana amantaa keenyaa hundi keessan kabajamtoota daaqonoota kabajamtoota hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo waldaa amantii qulqulluu Ortodoksii hundi keessan kallattiidhaan kan isiniif darbaa jiru kun waldaa amantii Ortodoksii irraayyuu jechuudha. Kanaaf sagantaa keenya guyyaa har'aa eegaluudhaan dursatti kadhannaadhaan eegalla waan ta'eef abboonni keenya jidduu keenyatti argamanii kadhannaa nu taasisu kallattiidhumaan gara kadhannaatti haa dabarru. Tole maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko. Maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko. Maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko. Waaqayyoo Abbaa keenyaa, Waaqayyoo tiksee keenyaa waan hamaa hundumaarraa nu eegdee guyyaa har'aa umurii keenya irratti umurii nuuf dabaltee sa'a kana akka geenyu kan nu goote maqaan kee kan galatoome kan kabajame haa ta'u. Yaa Waaqayyoo Abbaa keenyaa lubbuu obboleessa keenya uummata Oromoof jedhee wareegame kan lubbuu Haayile Gabreel yookaan immoo lubbuu Hacaaluu Hundeessaa, mirga Abrahaam, mirga Isaaq, mirga Yaaqoob akka nuudhaaf si kadhanna yaa Waaqayyo. Ammas akka balleessaa keenyaa akka badii keenyaa itoo hin ta'in arjummaa keef harmee kee durbee qulqullittii Maariyaamiif jettee ergamoota kee toloota kee raajota kee qulqulloota keef jettee uummata kana sagalee keen akka jajjabeessitu
jajjabina uummata kee kanaafis akka laattu maatii obboleessa keenya Haayila Gabriel Hacaaluudhaafis jajjabina laattee akka isaan jajjabaatan hafuura kee akka nuuf ergitu maqaa kee isa waamamee hin quufamne kana yaa abbaa keenyaa jennee si waammanna. Yaa abbaa keenya samii irra kan jiraattu maqaan kee haa galatoomu ulfinni kee samii irratti buddeena keenya har'aaf nuuf kenni yakka keenyaaf nu dhiisi nutis kan nu yakkaniif akkuma dhiisu gowwoomsaatti nu hin galchin amaarraa nu oolchi malee ilmaan kan keetii humnis galannis bara baraan ameen. Yaa giiftii keenya dubroo Maariyaam nagaa ergamaa qulqulluu Gabrielin nagaa siin jennaa yaada keetiin dubroodha foon keetiinis dubroodha yaada Waaqayyoo nagaan siif haa ta'u ati dubartoota keessaa kan eebbifamteedha firiin gadameessa keetiis kan eebbifameedha kennaan kan guutamte gammadii Waaqayyoon si wajjin jira jaalatamaa ilma kee gooftaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos irraa dhiibbaa amanuu kadhadhu cubbuu keenya akka nuuf dhiisu amma bara baraatti ameen. Abbaa keenya luba مسلم فسك ስጋው በዘባቲ ነስራት ዘበሰማያት መንግስት ይክፈለነ ተብኩ ዋኤ ወረዱአኒ ሁንዱማ ተባልኩ አባ ጎፍታ ኬኛ ፈይሳ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋቀዮ ዋይ ያቦቲ ኬኛ ዋይ ቶኮሎተ ኬኛ ወረዱአኒፍ ደበሌ ሲዋመና በከለሊስቱ ቢሻኒ ቆቆና በከጅሩ ልቡ ሳኒ ቢሊሳ ከኑ ታሲሱ ያ ከኡምሳ ወጀተ ፖሊሳኒ ከኡዳፊ አከኑ ታሲሱ የዋ ቀዮ ሲከረና አይ ተጃጅላኬ ኦቦሌ ሰኬኛ ኃይለ ገብርኤል ዋይ ልቡሳ ሲከረና ዋይ ተጃጅላ ሰኬኛ ዋይ ልቡሳ ፊ ኃይለ ገብርኤል ሲከረና ዋይ ኦቦሌ ሰኬኛ ተጃጅላ ኬ ልቡ ኃይለ ገብርኤል ሲከረና ኃይለ ገብርኤል ሁንዱማ ከንቀብዱ የዋቀዮ ዋይ አቦቲ ኬኛ ዱዋኒ ሲከረና ሲዋምና ሁንዱማ ከንቀብዱ የዋቀዮ ዋይ ኦቦሌሰ ኬኛ
Haila Gabriel Tikadanna Duma Kankabdu Yawa Kayo Police Kenya Haila Gabriel Sikadanna Bakkalelistu Bishani Boqonnaan jirtuuf lubbuu isaanii bilisa akka taatuufi ka'umsa guyyaa itti jettee foon isaanii kaasuudhaafi kan qindeeffatte abdii sobaa kan hin qabaanne mootummaa samii isaanii irratti yaa Waaqayyo keenya obboleessa keenya Haila Gabriel si kadhannaa yaa Waaqayyo obboleessa keenya tajaajila kee lubbuu Haila Gabriel Nafsa Gabriel Haila Gabriel la nafsa Gabriel Haila Gabriel Haila Gabriel Lubbusani Dandi Lubbusas Bilisa Nustasisi Oto Isanini Gargari Yaro Barbachisus Kennifi Fonsani Busani Wajin Kindesi Kasa Motuma Sanisi Nufi Kasa Motuma Kis Nufkini Waaqayyo abbaa keenya tajaajilaa kee obboleessa keenya lubbuu Haila Gabriel nu boqochiisi yaa Waaqa abbaa keenya tajaajilaa kee obboleessa keenya lubbuu Haila Gabrieliif boqonnaa nuuf kenni yaa Waaqa abbaa keenya lubbuu obboleessa keenya tajaajila kee Haila Gabriel boqonnaa nuuf Nafsa Gabriel Haila Gabriel kan hin dandeenye laphee namaattis kan hin hidhamne gatii gaarii kennite ati Waaqayyo kan si jaallataniif akka laphee isaanii boqochiistu kan tasgabbeessitu namootaa fi ergii kan boqochiistuuf kan tasgabbeessitu namoota kee hafuura qulqulluu ergii kan boqochiistuuf kan tasgabbeessitu namoota keef hafuura qulqulluu nu ergii Kiristoosin isaan kan jiraatu
ومنسي هاتيان زموت زماي سرسيتا هندما كان قبطو أبا غفتا كينيا فيسا كينيا إيسوس كريستوس واقعيون دبلي سوا منا غفتا كينيا جراتا برا كانتاتي لبو بليسا كينيا لبو هايلا غبريل نوف بوكوتشيسي لبو بليسا كينيا لبو هايلا غبريل نوف بوكوتشيسي لبو بليسا كينيا لبو هايلا غبريل نوف بوكوتشيسي زي لا أعلم آمين برابا كينيا لغة شوما يواك أيو أبا كينيا يواك أيو غوفتا كينيا وليتك أبامني قوكا كينيا غافا مكاكي وامنو أتندما كان دندسوا هندما كان أمتدا إنيو كان انتفندا كرنا كينيا نوف أجيسي لبو بليسا كينيا لبو هايدا غبريل نوف بوكوتشيسي كرنا كينيا دغيتي لبو بليسا كينيا لبو هايدا غبريل نوف بوكوتشيسي كرنا دغيتي لبو بليسا كينيا لبو هايدا غبريل لبو هاكالو ديسا نوف بوكوتشيسي ماتي في ججبنا نوف كني هذا مناسارا جوليسا فابيسا فرميسا ججبنا كني جاتا مكاني قبسا كم توري سغالي كم توري لبي غدو بليسا كينيا لبي سا كان چابي امتا كنا كان ممان سا لولا ساجرو امتا كنا يا كيو اتي دالي فدي لبو اتي كوتي غربمان كيسا جرو كيسا باسي يا كيو أمتا أرجا كنا أمتا غرامي كنا لفجرو تنوف إيجي ججبنا سانوف كني يوا كيو أبا كينيا أفورا كل إرجيتي أمتا كنا نوف ججبسي أمتا كنا نوف ججبسي أمتا كنا نوف ججبسي أمتا كنا سبليسا نوف ساسيسي بليسا كيسا هن أمني نوف كني يوا كيو أبا كينيا كرنا كينيا دجيسي شبو هلا fedhii lubbuu keenyaa hundumaa akka nuuf guutu yeroo amma sagantaa kanarratti argamanii kan sagantaa kana hirmaachaa jiranati maqaa keedhaan akka eebbistu eebbi mana isaanii eebbi jireenya isaanii keessa eebbi ijoollee isaanii irraa eebbi mana isaanii keessa akka seenu yaa Waaqayyo si kadhannaa halkan gaariin dabarsite kan guyyaa kana nu geessiste guyyaa keenya eebbiste sagantaa keenya gidduutti argamte sagantaa keenya akka nu eebbistuuf yaa abbaa keenya jennee maqaa kee waamnaa yaa abbaa irra kan jiraattu maqaan kee haa guddatu mootummaan kee haa dhufu eeyyamni kee samii irratti akkuma ta'e ammas lafa irratti haa ta'u buddeena keenya irraa nuuf kenni yakka keenyas nuuf dhiisi nutis kan nuyi akka barumsaatti nu galchi amarraa nu oolchi malee mootummaan kan keetii humnis galannis bara baraan yaa giiftii keenya dubroo Maariyaam nagaa ergamaa qulqulluu Gabri'eel nagaa siin jenna yaada keetiin dubroodha keetiinis dubroodha yaada Waaqayyoo nagaa siin dubartoota keessaa gadiin gadameessa keetiis kan eebbifameera jennaan kan guutamte gammadii Waaqayyoon si wajjin jira jaalatamaa ilma kee
Gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos irraa ifa nuuf kadhadhu cubbuu keenya akka nuuf dhiisu bara baraatti ameen. beeknu itoo hin beekin cubbuu wajjannirraa Waaqayyoo maqaa keenyaan kan nu hiike haa ta'u Waaqayyoo sinaa eegu Waaqayyoo Irra deebi'uun yeroo tokko dhandha keenyaa mallatteeffannu maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko ni amanna. Amiin. Jaalatamootaaf kabajamoota maatiiwwan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti teessanii sagalee kana dhaggeeffachaa kan jirtan nagaa Waaqayyo Gooftaatiin nagaa sin gaafadhaa akkam ooltan akkamiin yoo na eegdan. Ameen. Waaqayyo Gooftaan keenya guyyaa har'aatiin nu gahe maqaan isaa kan galatoomee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Maqaa isaa waamnee kan ishee kan biraan ganne haadha nageenyaa qulqulleetti Dubroo Maariyaam maqaan ishee kan galatoomee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Egaa kallattiidhaan kan isinii darbaa jiru kun waldaa amantii qulqulluu Ortodoksii irraa jechuudha. Guyyaa har'aa sagantaa addaa qabannee kan dhiyaanneef torbeen kun torbee dhukkubbii akka ta'ee jiru ni beekna hundi keenyaayyuu. Biyya keenya keessatti waan ta'aa jiru hundumaa argaa waan jirruuf akka waldaa waaqotti immoo sagantaa kadhannaa gaggeessinee obboleessa keenya jidduu keenyaa boqatee sagantaa kadhannaa maaf hin gaggeessine jechuudhaan dabalataanis immoo gorsa xixiqqoo yeroo baay'ee fudhanne kan wal biraan qaqqabsiisnu ta'a jechuudha. Abboonni luboonni keenya jidduu keenyatti argamu akkasumas miseensonni keenya bakkee garaagaraa taa'anii sagantaa kana hordofaa jiru. Kaan isaanii immoo karaa kanaan hordofaa jiru jechuudha. Amma kallattiidhumaan gara abbaa keenya lubaa Yawaalesheetittiin isin dabarse jechuudha. Abbaan keenya lubaa Yawaalesheet daqiiqaa muraasaaf gorsa nuuf dabarsu waan ta'eef kallattiidhumaan gara abbaa keenyattiin isin dabarse. Warri miyuutiin godhe miyuutiin godhaa jalqabatu isaan hin jalqabin miyuutii godhaa Efreem fa'aan nan baay'eetu miyuutiin goone. Tolee maatiiwwan Waaqayyoo luba Booliikoo luba Tashoomaa luba Ballaxaa Diyaaqonoonnis maqaa keessaniin kan Waaqayyoon jaallattan kan Waaqayyoo isin jaallatu maatiiwwan Waaqayyoo haala akkasiin wal agarree gadda keenya akka baafannuuf Waaqayyoo yeroo kana eebbisee kan nu laate maqaan isaa kan nuuf galatoome nuuf haa ta'u. Akkaataa akkasiin gadda keenya wal geenyee akka baasannus boo'icha obboleessa keenya du'a ga'iisaa akka aadaa Oromootti akka waliin geenyus sagantaa kana akkaataa akkasiin zuumiin qopheessuun qindeessuun kan tajaajila nu laachaa jirtan obboloowwan keenya hundumaa ogummaa keessaniin fayyadamtanii akkaataa akkasiin walitti nu qabuu keessaniif isinillee kabaja guddaa qabdu. Torbeen kun saba Oromoo hundumaaf gadda guddaadha. Obboleessi keenya weellisaa qofaa miti. Anaaf obboleessi keenya kun goota guddaadha. Akkuma torbee darbe dabalee dubbachaan ture goonni keenya kun anaaf Maartin Luuter Kingi, anaaf Mahatma Gaandii, anaaf Maandeellaadha. Anaaf Taaddasaa Birruu, Waaqoo Guutuu, Abdiisaa Agaa, Maammoo Mazamrii namni kun anaaf. Barreen darban keessaa namoonni amma maqaa isaanii waame kun gosa isaanii saba isaanii fi wareegamanii sabni isaanii akka isaan dhaabbatanii deeman akka isaanii saba mirga Waaqayyoo isaaniif laate akka isaan itti fayyadaman namoota godhanidha. Angoota kan akkaataa akkasiin hin ilaala. Kanaaf lapheen Oromoo hunduu cabe. Namni bara sagalee ta'ee nama tokkoof waa'ee bilisummaa ni yinetti goonni kun fuundura du'aa dhaabbatee taankii fuundura dhaabbatee
matrayyasii fuuldura dhaabbate rasaasa jiran hundumaa itoo hin sodaatin humna addunyaa kanarra jiran warra baay'ee ajjeesuudhaan beekaman itoo hin sodaatin fuuldura isaanii dhaabbatee saba kanaaf iyyaa ture. Saba kanaaf bilisummaa saba kanaaf weedduu isaadhaan baay'ee dubbachaa ture. Kanaaf gaafa goonni kun du'u lapheen sabni kanaa kan inni cabe. Malee inni kaanuun du'a. Namni du'a rakkoon hin jiru kun seera uumamaa keessa waan jirudha. Duuto obboleessa keenyaa garuu baay'ee kan nama gaddisiisu. Kanaaf gaanuunis akka abbaa amantii tokkotti namoonni waan barbaadanii ajaranii namoonni waan barbaadan haa dubbatanii nun namoonni akka saree ayyitu nun akka gaalaa deemuu keenya dhiisnu namoonni akka saree ayyitu sun immoo madaan qabdu of keessa namni madaa qabu namni roorroo qabu immoo yoomiyyuu taanaan callisuu hin danda'u inni iyya hin boo'a amma mirga isaa argatutti hin garmaama amma mirga isaa argatutti aarsaa barbaachise hundumaa hin kaffala. Sababii kanaan egaa akka sagalee Waaqayyoo nu ajajutti raajichi Ermiyaasii boqonnaa 4 lakkoofsa 1 jalqabee innis gaddeera. Ermiyaas bara sana warri jiranii mootiidhaa jalqabee luboonni jedha yoo gallee dubbifanne raajii Ermiyaas boqonnaa 4 lakkoofsa 1 jalqabee amma dhumaatti. Sabni jiru hundumtu lafa jijjirutti akka hojii isaatti akka humna isaatti xiqqaa amma guddaatti sabni Israa'elii miidhaan adda addaa irra ga'ee ba'aan kanan jedhamnu irra fe'ame ijoolleen dhalatan illee akka dhalatanii hin guddanne dhiira taanaan yoo dhalatan dhoqqee wajjin waliin makamanii bukaanii dhoqqee cimsu jedhame bara sana keessa gaddaa ture sabni Israa'el. Sabni Israa'el waggaa 430 gaddaa ture. Kana keessatti raajichi Ermiyaas baay'ee gaddaa ture. Kana keessatti luboonnis gaddaniiru. Mootonni gaddaniiru. Namoonni jireenya adda addaa keessa jiran gaddaniiru. Kanaaf gaarra nuunis luba nu ilaallata. Nun biyyittii Itoophiyaa jedhamtu keessa jiraanna taanaan gaddi isa tokkoof gammachuudha taanaan akkaataa akkamiin waliin jiraachuu dandeenya yaa sabaa. Akkaataa akkasiin namni miidhame yoo jedhe akkaataa akkasiin namni miidhame jedhee iyyaalaat. Naaf naan galu kanaaf sabni kun saba miidhamedha. Sabni kun saba mirga isaa barbaadudha. Qoqa koon illee tajaajilama gaafa jedhu namoonni ta'anii irratti hundaa'anii waan adda addaa olola adda addaatti gaggeessaniidhaan sabni kun isuman dubbadhu kana dubbadhee kunoo sagalee Waaqayyoo yoo hin jallisne sagalee Waaqayyoo isuma sirriidhaan dubbachaa jirra yaa sabaa. Sagalee Waaqayyoo tokkoyyuu hin jallisne afaan Oromoo yoo ta'e Waaqayyoon dhaga'u hin dhagaa. Kanaan mataa cabuu hin dandeenyu. Egaa obboleessi keenya kuniif warri kanaan dura wareegaman warra maqaa isaanii warra biyya keenyaa isinii kaase warra akka Taaddasaa Birruufaa warra akka Abdiisaa Agaafaa warra akka Maammoo Mazammirfaa warra akka Haayilee Fidaafaa gootonni jiru kan saba kanaaf qabsaan amantittii kanas immoo amantii Ortoodooksii har'a namoonni kaabbaan itti of dhossuu barbaadanii namoonni olola adda addaa saba kana irratti gaggeessaa jiran har'a yadil aaxiriyaa ta'anii gaafa isaan baqatanii daggala keessa ta'an dhugaa dubbachuuf taanaan kan xaaliyaanii fuulduratti wareegame Oromoodha. Abbaa Magarsaa jedhamanii kana waamaman Abuna Pheexroos inni kaan gola isaa taa'aa ture. Inni kaan xaaliyaanii wajjin hinqaaquu affeela ture. Inni kaan xaaliyaanii wajjin qarshii hirmachuuf taa'ee mari'ata ture. Taa'ee walii gala ture. Kanaaf yaa saba Oromoo egaa har'a nuunis gadda keenya hin gaddina. Gadda keenya kanarratti akka teenyee gadda keenya kana sirriidhaan hin gaddine akka mimmaan keenya immoo lolaasne mimmaan keenyatti mimmixannaqina. Ija keenyatti mimmixannaqina. Nun gubinaa kana caalaa jechuun barbaada egaa akka amantii abbaa amantii tokkotti waan narraa barbaachisudha kan hin dabarse. Obboleessa keenya kana lubbuu isaa Waaqayyoo nuunis akka sagalee Waaqayyootti akka sila sinitti himne hundumtuu nuun sagalee Waaqayyoo eegnee seera ishee eegee akka Oromoo dhugaa dubbachuuf taanaan ikkoo Waaqayyoo fuulduratti guddaan hin jiru. Dhugaa dubbachuuf taanaan laphee isaa qulqulluudha kan inni dhaabbate Waaqayyoon galateeffatu. Gaafa taabota Waaqayyoo bukkee dhaabbatu illee waa tokko of keessaa hin qabu yaa sabaa. Taabota Waaqayyoo fuuldura gaafa dhaabbatu boo'aa dhaabbata sabni kun shaftii gara biraan qabu. Miindaaf jedheemini kan inni baratu. Qarshiif jedheemini kan inni baratu. Kanaaf ammas mirga keenya kun egaa namoonni kanaan dura nuu qabsaa'aa turan ikkoo mirga keenya kanaan akka fayyadamnuufidha.
mirga keenya kanaan fayyadamuuf gaafa kaanu akka hin qaanofne kan mataan qabsu waan baay'ee jaajiru deebisnee mataa qabsuu qabna malee isaaniin mataan qabsaniiru jenne kara booddeetti deebi'uu akka nurraan barbaachisne ergaa koo dhaamsuu barbaada. Egaa yeroon qabnu gabaabaadha. Waaqayyoo jajjabina uummata keenya kanaaf alaatu lubbuu obboleessa keenya kanaa nuuf amaaru gaabbeen keenya immoo itti dabalu waan jechuu qaban itti nu dabalu anaan kanuma irratti nagaa galatooma. Lubbuu bara baraa isiniif haa kennu Waaqayyo. Tolee, abbaa keenya lubaa Yawaalasheet Waaqayyoon sagalee jireenyaa sinaa dhageessisu. Egaa abbaan keenya gadda torbee kana keessa jirruun wal qabsiisee wanta baay'ee keessa makanii nu barsiisanii nu gorfatanii jiru. Waan baay'ee nutti himanii jiru. Waaqayyoon akkanumatti hanga dhumaatti akka nu waliin turtan isinaa dandeessu abbaa keenya. Dhugaadha. Yeroon kun yeroo hundi keenya waliin taane gara sagalee waaqayyootinis ta'ee gara hundumaatinuyyuu uummata keenyatti jajjabeessinuudha waan ta'eef yeroo keessan aarsa gootanii sagalee waaqayyoo nu barsiisuu keessaniif maqaa waaqayyootiin galatoomaa isiniin jenna. Amma immoo kanatti aansuudhaan abbaa keenya luba tashoomadha kan isinii dhiyeessu jechuudha. Abbaan keenya luba tashoomanis akkuma abbaa keenya daqiiqaa muraasaaf wanta nuun jedha qabu waan ta'eef hundi keessanuu akka isaan hordoftan isiniin jedha. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko ameen. Hundi keessanuu maqaa waaqayyootiin akkam turtanii ameen. Waaqayyo arjummaa isaatiin kan har'aan nu ga'e tikseetu kan yeroo kanaan nu ga'e galanni bara baraa isaaf haa ta'u. Ani wanti jechuu barbaadu maalidha? Egaa Phaawulos qulqulluun ergaa uummata Roomiif barreesse irratti akkana jedha. Warra bo'an waliin bo'aadhaa jedha. Warra gaddanii bo'an wajjiniin bo'aadhaa jedha. Amantiidhaan tokko taatanis ta'uu dhibaattanis bakka tokkos ta'uu biyya tokkos uummata biyya tokkoo taatanis ta'uu baattanis namni tokko gaafa gadde nama biyya fedhe haa ta'u namuma ta'uu isaatiin gaafa gaddu wajjiniin gaddaanuun jedha. Egaa kuni nama amantii qabuudhaaf ergaan kuni barreeffame. Namni amantii qabu gaa kuni isatti dhaga'ama jechuudha. Namni waaqayyo beeku, namni waaqayyotti jiraatu, namni waaqayyo uumaa kooti jedhee amanu kana hojjeta, kana beekaafu kana hojjeta jechuudha. Dhibeen namaa itti dhaga'ama. Dhukkubsi namaa itti dhaga'ama wajjiniin dhukkubsata jechuudha. Kanaaf egaa qulqulluun Phaawulos qulqulluun warra bo'aa wajjiniin bo'aadhaa nuun jedha. Egaa akkuma beeknuttu maaltu ta'aa jiraan hundi keenyatu akkuma ilaalaa jirrutti biyya san keessatti ani yeroo dhiyoo kanan dhufe biyya sanii jechuudha. Uummanni keenya gaafa gadi ba'ee yeroo baay'ee hammaataa san ta'e keessa ba'ee gaafa mootummaan hidhannoodhaan gaafa uummata keenya fi uummanni kun torbaan tokko iyyaniitu manatti galu jechaatoo itti kolfaa turan. Booda irratti gaafa dubbiin jabaattee jettu itti makamaniitu jijjiirama jedhameetu dhufe. Uummanni keenya baay'ee dhume jechuudha yeroo sanitti. Amma gaa saniin hin dhaabbanne. Ammallee dubbiin ittuma hammaatteetu kaleessa caala har'a hammaateetu uummanni kuni nama kiyya jedhee dhiiga isaatiin ol baasee nama jedhetu deebi'eetu itti hammaate jechuudha. Biyyattii san keessatti dhuguma dubbachuudhaaf waaqayyo hunduma keenya biyyee lafaatirraa nu uume. Seera uumamaa irratti gaafa ilaallu nama biyyee lafaatirraa uumee nuun jedha jechi waaqayyo. Hundumti keenyayyuu biyyee lafaatirraa uumamne gara lafaatittuu deebisneetu hin duune jechuudha. Eenyumtuu warqirraa namni hojjetame hin jiru.
Biyyattii san keessatti wanti jiru seenaan jiru maalidha? Beekumsi koo sirriidha. Beekumsi kee immoo rakkoo qaba. Sirrii miti. Dogongora. Jecha jedhutu seenaa akkanaatu jira. Amma ammaatittuu maaliif namni nama okkaamsuu barbaadu? Beekumsi isaanii kan caale ta'eeti mooti. Waanuma ofii dhaga'uu waanuma barataniif. Akkanatti immoo jiraachuun hin danda'amu. Namni amma yeroo ammaatitti nama baay'eetu dhumaa jira. Namni informationii kana hin qabne asumatti gad ba'aniituma feesbuukii kana irratti haasa'u. Uummanni amma asirratti gad ba'anii haasa'anii uummata achitti dhumu san hin beekan. Hin beekan. Uummanni kun wajjiniin jiraataa ba'e. Namni tokko biyya tokko keessatti dhiisaati. Mana tokko keessatti wajjiniin jiraachuudhaaf wal kabajee wal jaalatee jiraachuu qaba. Erga kun hin taane wal fixuutu jira jechuudha. Egaa Waaqayyoo maal nuun jedha? Nuti akka saba kanaatitti dhuguma dubbachuudhaaf us jennee ilaaluun baay'ee tokko nama dhukkuba. Har'as namni keenya du'aa jira. Har'as qawwee qofaanii mooti kan namni keenya du'aa jiru. Arrabaanis du'aa jira. Demoralized gochuu. Ati hin beektu jedhanii walitti gurmaa'anii nama cabsuu, hamilee namaa cabsuu. Kuni sirrii miti. Waaqaafottis fudhatama hin qabu. Namni hunduu sammuu qaba. Kanaafuu wal kabajuun barbaachisaadha. Warra arraban taane warri dubbatan of eeguu qabu. Biyyattii san jaruma kanatu diiga jechuudha. Arraban taane warri dubbachaa jiran. Namni hundumtuu mirga qaba. Ani mirga kiyya ibsachuudhaaf eeyyama nama biraa hin gaafadhu. Kanaafuu nuti akka mana amantaatitti maal jenna? Sabni keenyas mira keessaa ba'ee seeraan mirga isaa kabachiisuun dirqama ta'a. Garuu seeraan nama kaan dhiibuu osoo hin ta'in. Gonkumaa amma mootummaan jiru ummata kana rakkoo ummata kana furmaata laataa fi jennee yaadaan jiru maalidhaa fi wanti ta'aa jiru baay'ee rakkisaadha. Biyyattii san keessatti dhibeen kun baay'ee babal'achaa jira. Gara mootummaatiin gaaf tokko waa'ee dhibee kana erga jeequmsi kun ka'e gaaf tokko gadi ba'anii nama dubbatee hin argineen. Kun egaa kaayyoo dhokataa ta'e qaba jechuudha. Wantiin kunuu ta'eefuu uummanni kun akka miidhamu namni barbaadu sirriitti jira jechuudha. Kanaafuu nu gara tokkoon waaqa kadhanna. Waaqayyoo uummata cunqursaman hin gargaara. Bira dhaabbata. Karaa isaanii qajeelcha. Humna ta'aafi. Karaa ta'aafi. Kanaafuu waaqayyoo kadhanna jechuudha. Inni guddaan waaqayyoo humna akka nuu ta'u. Uummata kana akka gargaaru waaqayyoo kadhanna. Inni biraa immoo uummata keenya gorsina. Maal jennee gorsina? Tokko waaqayyoo akka kadhatani. Inni lammataa saba biraatis akka hin tuqne. Mirga keenya immoo gaafachuun dirqama. Wanta nuu hin taane biyyattiin sun parsantiin 50 uummata Oromoo ta'ee seerri ta'u wanti ta'u hundu uummata kana kan jidduu godhate ta'uu qaba jenneetu amanna. Kanaafuu kaleessa namni yaada isaa fedhii isaa uummata kana irratti fe'aa turuu danda'a. Amma kun sun hin ta'u namni hunduu baratee jira beekee jira. Nuti hunduu yaada qabnu walitti finnee waaltessinee erga wajjin hin jiraannu ta'e haala kanaan wajjin hin jiraachuu qabna. Keessattuu namni baay'ee tokko kan irratti hojjechuu qabnu namni isa Amaariffaan uummanni keenya dubbatu gara Oromiffaan isa dubbatamu Amaariffatti jijjiiranii wanta hin jedhamne wanta hin dubbatamne akka isaan yaadanitti akkasitti faayila kunoo hiikaniitu nama biraa akka dogongoran gochaa jiru namni kun. Kanaafuu kanarratti illee hojjechuu qabna. Inni guddaan uummanni keenya dhibee kanarraa akka of qusatu, akka of eegu, boru kan laaluu dandeenyu erga har'a dabarre qofa. Har'a darbuudhaaf immoo of eeggannoo gochuun
baay'ee tokko barbaachisaadha. Waaqayyo saba cunqurfame cinaa akka jiru kitaabni qulqulluus nutti hima. Nuti illee karaa qajeelaa ta'een yaada qajeelaa ta'een olola fedhan haa haasa'an. Namni biyya sanii dhuguma dubbachuudhaan kanarra maqaa hin taane saba kanatti faalaa jiranii wanta haarawaa miti kaleessa baratan. Kuni jiruuf jireenya isaanii keessatti wajjiniin jira. Nuti garuu maal jenna? Kuni hin fayyadu biyyattii sanii fi kan biyyattii saniif fayyadu wal kabajuudha, wal jaalachuudha. Wal jaalachuudha. Namni tokko gaafa dhibamu, namni tokko gaafa rakkatu, namni tokko gaafa du'u kun immoo nageenyaan nan jiraadha jedhee yaaduun barbaachisaa miti. Kanaafuu hundi keenyatu gara keenyaatti uummanni keenya kan godhuu qabu Waaqayyo kadhachuu, uummanni keenya mirantaani keessa seenee dhibee kanaan akka hin hubamne hojii nurraa eegamu hojjechuu, uummanni kunis akka Waaqa isaa kadhatu itti himu, warri kunis kan afaan kana danda'an saba biraa ta'anii waan hin taane summii hin taane uummata irratti facaasan of eeggannoo akka godhan jaalatanis jibbanis kaleessi har'aa miti. Kaleessi har'a ta'uu hin danda'u. Kanaafuu har'a kan nuu ta'u kan nuu malu mari'annee wal gorsinee wal kabajinee jiraachuudha malee kaleessa seenaa biraati har'i seenaa biraati. Kanaafuu waan hin taane arraba hin taane wanta ta'erra immoo namoonni wanti dubbatan baay'ee tokko nama dhukkubsa. Baay'ee tokko nama dhukkubsa. Kanaafuu wanti kuni karaan kuni biyyattii san diigaa. Warri biyyattii san diigaa jiranii warra kamii warra soba hin taane haasa'an, warra saba kana xiqqeessanii arrabsanii maqaa hin taane itti faalanii biyyattii san diigaa. Kanaafuu dhugumaan ofitti deebinee wanta ta'uu qabu hundumti keenyatu akka yaannu ergaa inni qaba. Keessattuu hundumti keenyatu uummatni suni dhibee kanarraa akka of eegu. Homaa rakkoon hin jiru kaleessas kana caala ture. Uummanni suni kaleessas darbee jira. Borus hin darba. Gizee mara mootummaan dhufa martuu uummata kanarratti ajjeechaa baratanatti fakkaata. Dhuguma nama dhukkuba. Kanaafuu hundi keenyatu Waaqatti deebinee Waaqayyo kadhachuudha. Karaa qajeelaa ta'e uummata keenyas gorsuudha. Xumureeteen jira galatooma. Tole abbaa keenyaa Waaqayyo gooftaan sagalee jireenyaa sinaa dhageessisu. Waaqayyoon abbaa keenya irra bulee nu gorsee nu gorfate maqaan isaa kan galatoome haa ta'u. Egaa abbaan keenya luba Tashooman illee haaluma yeroon kun keessa jirtuun wal qabsiisanii waan baay'ee nu gorsanii jiru. Of eeggannoo godhamuu qabullee wantoota tokko tokko tuttuqanii nuuf himanii jiru. Uummanni keenya hotumaa mirga isaaf dubbatullee bukkeedhanis immoo dhibee ammaan kanaatiin akka hin miidhamne keessattuu ijoon dubbii keessatti dhibee kanaanis akka miidhamne of eeggachuu akka qaban dhaamsa isaanii dabarfatanii jiru. Guddaa galatooma abbaa keenyaa. Amma immoo kallattii dhumaanii gara Dr. Solomoonitti isin dabarsa jechuudha. Dr. Solomoon illee daqiiqaa muraasaaf yaada qaban nuuf qoodu. Dr. Solomoon kallattii dhumaan gara isaaniitti isin dabarsa. Tole galatoomii Haayilee maqaa abbaa kan ilmaa hafuura qulqulluu Waaqa tokko ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo akkam ooltan yeroo hamaa kana akkamiin dabarsitan arjummaan isaan kan yoonaan nu ga'e Waaqayyo keenyaaf ulfinni galanni haa ta'u. Yeroo hundaa fuula Waaqaa duratti hiphina keenya kan yaadachiiftu haadha keenya durboo Maariyaamiif ulfinni galanni haa ta'u. Akkasumas ergamtoota Waaqayyoo yeroo hundaa kan nu eegan mirgarra kan nu oolchan nu dura kan deeman nu duuba kan deeman hundaa ulfinni galanni haa ta'u. Ameen. Egaa ani cubbamaaf wallaalaan
sindoo dhaabbadhee dubbachuu kan hin danda'u miti. Haa ta'u immoo haala yeroo jirutti sindoo ba'ee dubbachuun barbaachisaadha jedhee tananii amma tokkos nan amanaa. Egaa haala amma keessa jiru wal qabsiisee waa lama irratti gaggabaabsee dubbadha. Inni duraa wanna uummanni keenya keessa jiru akkamiin hubannaa yanamaa akka waldaa ortodoksii kiristaana ortodoksii tokkootti akkamiin hubannaa isa jedhu irratti yaada wal fudhatu tokko odoo qabaanne guddaa barbaachisaadha jedheen amanaa. Inni lammataa haala keessa jirru akka kiristaana tokkootti hubannoo irratti dii qabaanne booddee deebiin keenya maal ta'uu qabaa maal gochuu qabnaa isa jedhu irrattis gaggabaabseen haasa'a. Isa duraa jalqabuudhaaf wanni uummanni keenya keessa jiru akkamiin hubannaa isa jedhu irratti yoo haasofne ani gabaabumatti yoon kaa'ee anaalojii yookiin fakkiin itti mootummaa biyyattii Itoophiyaa jedhamtu kana keessumattuu mootummaa kan amma jiru kana kanan ibsu akka aramaa lafa xaafii keessatti biqileeti kan nu godhan. Uummanni keenya akka hundi keessan beektanii qulqulluu mi'aawaa nama gosaan bifaan addaan tun baasiin kan jaallatu yommuu ta'u nyaata keessaa biqilaa keessaa xaafiin isaa guddaadhaan walitti kaniifan nuti xaafii taane aramaa nu keessatti biqileetu nu rakkise. Aramaa gizeen isiniin jedhu mootummaa ammaa kanaan hiddi xaafii fi hiddi aramaa waliin argatu hiddi keenyallee adda Oromoodha ofiin jedhamu malee. Kana gizeen isiniin jedhu sodaa tokko malee dhugaa jiru irratti bu'uureffadhee. Egaa akka beektanii gabareen xaafiin aramaa xaafii isaa kana lafa xaafii isaa irratti aramaan gaafa galu buqqisee gata. Garuu dura mootuu hin galiin aramaan itti hin galiin dura bulleessee qotaa baraayeen baraayessa horii keessa oofa jechuudha. Sun hundumtuu aramaan akkatti hin dhufneef. Namni keenya garuu of eeggannoo amma tokko wal'aansoo amma tokko qabsoo amma tokko hin jedhamne godhee illee aramaa kan of keessaa buqqisee bilisaan jiraachuuf kan danda'e miti. Namoonni biyyanaa yonnaa mammaa kanii aramaan nu keessatti biqilee kan nurraa burqee miti. Aramaan nurraa burqee deebisee nu nyaatu hin jiru. Bad apples come from rotten roots. Rotten trees jedha. Appiliin nyaataaf hin tolle hidda muka gadheerraa kan dhufedha jedhanii mammaakuu warri biyyanaa. As gabaabatti mootummaa biyyattii bifa kanaanan kaa'an. Gochaan ajjeechaa uummata guddaa hiphinaan akka jiraatu gochuun ba'anii garuu yommuu rakkisu hojjetanii kan argatan ormaan yommuu saamamu hiree ofii ormi yoonnaan irratti murteessu qabeenyaa ofii ormi yoommaa itti fayyadamu kana maal jettanii ibsitu? Garbummaadha malee garbummaan kana caalu. Garbummaan iddoo baay'eetti dhaabbateera. Keenya garuu amantanis amanuu baattanis wannan amma toroora irraa gizee ilaaltan garbummaa guddaa jala jirra. Lubbuu isaa nuuf hamaa obboleessa keenyaa caalu. Sirba isaatiin waa'ee garbummaa nu barsiisee ture. Nama na garbummaa keessaa jirra. Nama na garbummaa keessaa baanuu jedhee ture. Nama baay'ee sirba hordofuu miti garuu wanta inni dhaamsa inni dabarsee qalbiidhaan an dhaggeeffadhe nan yaadadha. Disembarii guyyaa 9 2017 waggaa 2 ji'a 3 dura har'a
kan inni geerare yaayoolee banneerra kaa'ee gurra abbaa ganneerra kaa yaayoolee banneerra kan jedhe Oromoo maaliin hin goonere maal gochuu dinnere yaallee amma dandeenya kana caala maal goonuu firee xinnaas gabbarre guddaa akka wajjin bulbullu obsuun wannuma jiru obsini amma obsaa edaa sodaa fakkaate keen ishiitti cabseedhe anaa nyaatu obboleessi keenya ofii cabe garbummaa keenyatu nutti himu xinnaa gabbarre guddaa nuun jedhee garbooma keenyatu nutti himu anaa nyaatu Hacaaluun umurii malee cabe goota keenya Hacaaluun ijoollee biyya kootii isin hunduu haadhoo kootii nuun jedha ture hunduu waliif haadhoodha Oromoo waliin qoodinaa waliin dhaabbadhaan garboomni keenya akka kan qabne deemti Hacaaluun sa'a keenya ishee burree ishee ribbii kennanne gaadi aniiti ilma tan barame nuuf gashuu didan malee jedhee sa'ittiin isheen burree Oromiyaadha Oromiyaa gaadi aniiru irraa nyaatanii hobsa keenya cabsanii yadhiiroo garamitti akka jirru baddaa as gabaabatti waan keessa jirru hubattuu iyyuu garbooma siduraa kanaan dhaaba. Qabxii lammataa irratti maal gochuu qabnaa? Maal gochuu qabnaa? Kiristaana wannaa ofiin jennu akka Kiristiyaan Ortodoksii tokkootti akka uummata amantaadhaan wal gurmeesse tokkootti waa'ee uummata keenyaaf biyya keenyaaf Oromiyaaf deebii laachuuf qophiidhaanti. Yeroo cinqii, yeroo gaddaa fi hiphinaa akkatti kiristaanni amantii Ortodoksii dubbii hiphinaa qabatu bareechinee beeknaayyuu galanni Waaqayyoof haa ga'u. Luboonni keenya yeroo cinqii akkamiin akka qabannu dubbii cinqii akkamiin akka dabarsuu qabnu amma tokko nu barsiisaniiru garuu akka Hacaaluun jedhe obsi likka qaba. Amata meeqaaf obsini jirna? Garuu ofumaa aariidhaan emotional taane wanta goonutu hin ta'in qabatamaa wanta jijjiirama fidu irratti wal mari'achuun baay'ee barbaachisa. Akka kiristaanaatti tasgabbaa'anii haala jiru gadi fageenyaa yaaduun wal mari'achuun isa guddaadha. Kan nuti gochuu qabnu kana. Jarri adii self control thinking jedhu baay'ee haala keenya hin boonyu bakka dhiirri hin boo keessatti boonya waan goonu mongoona akka kiristaanaatti. Ifamaa sagalee biraan dhaga'ee mute godhaa warri kaan. Self control thinking jedhama. Yooni bifa biraan ibsee waaqaan yaada waaqaan abboomame haa yaadnu. Bifa biraan yoon kaa'e murtoo gaarii qulqulluu sirrii ta'e kan Waaqayyo jaallatu laachuun nurraa eegama. Maal jechuudha? Waan dubbannu gochaan haa agarsiisu. Waan dubbannu taanee haa argamnu. Har'a dubbannee bor iddoo kanatti kan hin argamne yoo ta'e hin dubbannu haa dhiifnu. Lammaffaa tooftaattiin uummata keenya bira dhaabbannu irratti haa hojjennu. Tooftaa dhabuun kan nu miidhe keessaa isa tokko. Sadeessi haala iccitii ofii ittiin eegnu irratti
waadaa seenu iccitii ofii haa eegnu jarana. Iccitii walii eeguudhaaf kakuu haa qabaannu jarana. Iccitii walii eeguu dadhabuutu kana nu godhe. Walii keenya irratti kaanee wal gaadi'uun haa dhaabbatu. Kan ormi nu godhe irratti nuti of goonetu caala. Kana nu badda. Ani har'a nama ganna 55 jiraate umurii koo keessatti waa hedduu arge. Kan nu balleesse keessa namuma keenya. Duraa duubaan maal gochuu akka qabnu haa hubannu. Priorities jechuudha. Har'a maal goona, bor maal goona, hoggaa tokkotti maal goona jennee irraa jalaa wanta gochuu qabnu irratti mari'annu. Waan dhugumaatti goonu irratti haa xiyyeeffannu. Realistic plan, real kan ta'e, dhugaa kan ta'e plaana qabaannu. Dhumarratti atattamaan hojii taasisnu yaa jarana. Uummanni keenya atattamaan deebii nurraa barbaada. Uummanni keenya bittaa dhagaa jalaa akka ba'u wareegama barbaachisu sodaa malee kaffaluu qabna. Uummanni keenya garbummaa keessaa baasuuf harka walaa qabannu. Hacaaluun kan du'e uummata koo garbummaa keessaan baasa jedhe. Wayyaaneen sodaanni dura dhaabbate, qawween sodaanne, du'an sodaanne Hacaaluun. Nuti kiristaana kan jennu koo jireenyi keenya samii gubbaa waaqa keenya wajjin du'a isa kamiin sodaanna nuti immoo jaranaa. Jireenya biyya lafaatis amma sana kan itti mararfannu miti. Kanaafis qabsoo uummata keenyaa waliin dhaabbachuun eebba kiristaanummaa keenyaa ta'uu haa hubannu. Bakka luboonni jiranitti illee ani baay'ee caqasuun narraan eegamu garuu darbuu waan hin dandeenyeef ishii kanan jedhaa na of kolchaa. Qulqulluu Phaawulos wannaa nu barsiisu keessumattuu jara Galaatiyaatti dhaamsonnaadhaan akkana jedha ture. Birmadummaan keessan kan Kiristoosiin argame waan ta'eef eeguu qabdu jedheeti dhaamsa kan dabarse. Jara Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 1 irratti ilaaluu dandeessu yennaa yeroo argattan. Qulqulluu Phaawulos namoota Galaatiyaaf isa dabarse. Akka nachi irratti dabarsetti isiniin dubbisaa garuu dhaamsi isaati as gabaabatti birmadummaa keenya bilisummaa keenya kan arganne Kiristoos irraa waan ta'eef eeguu akka qabnu ilmoo namaa irraatii miti firiidamii ofii kan argannu akkas jedha. Birmadummaatti akka nuyi jiraannuuf Kiristoos birmadummaa nu baase kaniif itti jabaadhaa. Dhaabbadhaa deebitaniis wanjoo garbummaa jalatti hin qabaminaa jedhe. Kaniif obbolowwan koo akka amantee keenyaatti birmadummaa keenya dabarsinee laachuu akka hin qabne qulqulluu Phaawulos ifa godhee nuu barreesse. Gama biraatiin Waaqayyoo Fari'ooniin uummata koo gadhiisii yeroo itti jedhe natti fakkaata. Oromoo gadhiisii garbummaan Oromoo ga'eera jedhe Waaqayyo yeroo itti labse natti fakkaata. Fari'oon uummata Israa'el gadhiisu jedhee abbaan keenya sila gisee nu barsiisanii haati hammeenya ilma ishee irratti hin qabne illee dhoqqee keessatti mucaa kee bukeessii zamana jedhame sana keessaa Waaqayyo gaaf ka'e uummata Israa'el garbummaa keessaa baase. Uummata Oromoos garbummaa keessaa baasuuf Waaqayyo Fari'ooniin uummata koo gadhiisi yeroo itti jedhe natti fakkaata. Tokkoon keenya qaalichi wardiin Itoophiyaa jedhu yeroo 52 Baayibilii keessatti barreeffameera jedhanii Itoophiyaan qulqulluu fi kennaa Waaqayyooti jedhanii nu gowwoomsuu hin qaban. Deebiin keenya Sooriyaan illee hala 150 olii Baayibila keessatti maqaan ishee ka'eeraa haa jennuuni. Maal jechuu akkam barbaade isinii gala. Sooriyaan har'a bibittinnoofteetti. Bilisummaan nuuf ta'a. Garbummaan
Waaqayyo kan nuuf laate miti. Birmadummaa keessan eegaa Waaqayyo dheeraa. Galatooma. Tole Dr. Solomoon guddaa galatooma Waaqayyo sinirra bulee nu gorsee nu gorfate maqaan isaa kan galatoome haa ta'u. Egaa ergaawwan ciccimaa ta'e nu dabarsanii jiru. Keessattuu immoo maal gochuu qabna kan jedhu irratti akka kiristaanummaatti maal gochuu qabna waan jedhuun wal qabsiisee wanti isin nuuf kaastan baay'ee hunda keenyaaf fudhatama kan qabudha. Hundi keenyaayyuu amma kiristaanummaa keenyatti gaddotu nutti dhaga'amu garuu immoo saba keenya jajjabeessuu bira dhaabbachuu cimsuu danda'uu qabna. Nuti abbootiin amantees ta'ee warri kiristaanummaa akka Kiristoos nu barsiisetti uummata keenya bira dhaabbannee uummata keenya jajjabeessuudhaan uummata keenyaaf dhaabbachuudhaan karaa barbaachisu hundumaanuu yoo dandeenye karaa itti agarsiisuudhaan yoo hin danda'amne immoo yaadanis ta'ee gorsaan bira dhaabbachuun dirqama kiristaanummaa keenyaa ta'uu qaba. Egaa kun hanga ammaatti isiniif darbaa kan ture waldaa amantii qulqulluu Ortodoksii kan jedhu irraa jechuudha. Guyyaa har'aa torbee kana keessa wanta raawwataa jiru biyya keenya keessatti maaltu raawwataa kan jiru irratti hundaa'e sagantaa kana fakkaatu kan qophaa'edha jechuudha. Gara fuulduraatti kallattii kanaatiin sagantaan keenya torbaniin itti fufaa. Har'aaf sagantaa keenya gara xumuraatti deemaa jirra. Hundi keessanuu abdiin qabaa akkatti gammaddanii warreen toora Facebook irraan nu hordofaa jirtan torbanitti guyyaa sanbata guddaa jechuudha. Sa'aatii akka biyya kanaatti akka Waashingtan DC'tti sa'a 5 irraa eegalee sagantaan keenya yeroo hundumaayyuu kan itti fufuudha. Gara keessaa immoo dhuftanii yoo nu dubbistan miseensa keenyas ta'uudhaan nu waliin deemuu ni dandeessu. Waldaa amantii Ortodoksii Tawaahidoo kan jedhu kan yookaan waaqoo jedha karaa Facebookitiinis hordofuu ni dandeessu. Sagantaan keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Egaa yaada ergaa gaafii gara keessatiin waliif kaa'uu ni dandeenya. Amma sagantaa keenya gara xumuraatti deemuun dursa abboonni keenya akkuma kadhannaadhaan nuuf eegalan kadhannaadhaan nu xumuru. Waaqayyoon hunda keessa waliin haa ta'u gara abboota keenyatti isin dabarsaa kadhannaadhaan akka nuuf xumuraniif. Tole lubata shoomaa jirtu luboonni mi'eessuun isirratti hirmaadhaame kadhannaadhaan cufaa abbaa keenya. Lakki xumura. Luba bal'ataan jiru. Tole egaa sa'aatii keenya hin fixnu. Waaqayyoo abbaa keenya maqaan isaa kan galatoome haa ta'u. Dr. Solomoon abbaa keenya luba bal'ataa sagalee jireenyaa isin dhageessisu. Koree waaqoo obboloowwan keenya Haayileefaa, Solomoonfaa, Girmaafaa warra kaanis warra maqaa keessanii waamni hundumaa warra amma irratti dadhabaa jirtan Waaqayyo hundumaan keessanii yoo eebbisu. Daraggeen Waaqayyoo laphee keenya keessa nuuf haa buusu. Waaqayyoo saba keenyaaf jajjabina isaa haa laatu. Bilisummaa saba keenyaa Waaqayyoo nuuf haa gabaabsu. Ameen. Bilisummaa saba keenyaa Waaqayyoo nuuf haa gabaabsu. Bilisummaa saba keenyaa Waaqayyoo nuuf haa gabaabsu. Akkas jennee yoo kadhanne waan itti boquu cabsinu waan itti leeyyoof nu hin qabnu sabni keenya akka dooktar dubbatanitti of eeggannoodhaan akka bofaa abshaala ta'uun akka gugee addaa ta'uun qabsoo keenyatti fufnee bilisummaa Waaqayyoo nuu laateen fayyadamnee mootummaa isaa akka dhaalluuf qoqa keenyaan tajaajilamnee qoqa keenyaan faarfannee qoqa keenyaan qaddafannee qoqa keenyaan lallabnee qoqa keenyaan uummata keenya barsiisnee waliin mootummaa Waaqayyoo akka dhaalluuf eeyyama Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Halkan keenya halkan Yaaqoob nuuf haa godhu. Jaarsolii abboolii keenyaa nuuf haa bubbulchu. Qarroo qeerroof qarree keenya dargaggeessaaf dargaggeettii keenya Waaqayyoo bakka jiranitti isaaniin adeemu. Ijoollee dhalatan daa'imman Waaqayyoo ogummaa isaan nuuf haa guddisu. Saba kana Waaqayyoo haa eegu.
nagaa haa godhu jabina halaatuuf jajjabaatee waaqayyoon galateeffatee bilisummaa isaa argatee dhaaltuu mootummaa isaa akka ta'uuf yaa abbaa keenyaa jennee maqaa isaa waamna. Yaa abbaa keenya samiirra kan jiraattu maqaan kee akkasumas lafarratti Diina keenya irraa ganuuf kenni yakka keenyas nuuf dhiisi nutis kan nu akka nuuf dhiisnu mootummaan kan keetii nagaa ergamaa Gabriel qulqulluuti yaageetii keenya Maariyaam nagaa keetiin durbadha keetiinis durbadha yaada Waaqayyoo isa mo'aa oli nagaan siif haa ta'u ati dubartoota keessaa kennaan kan guutamte lubbuun keenya kan itoo beeknu itoo hin beekiin cubbuu wajjin irraa waaqayyoo maqaa keenyaan akka nu hiiku kudha lama yaa Kiristoos fayyishaa jennu yaa Kiristoos. Armeesaa durbee qulqullittii Maariyaamiif jedhee akka inni dhufe itoo beeknu itoo hin beekin yakka wajjannirraa cubbuu wajjannirraa waaqayyoo maqaa keenyaan nuun haa hiiku waaqayyoo nagaa waaqayyoo isin duukaa haa ta'u. Nagaan nuu bubbulaa Dooktarin bilbilaa sagantaa tokko immoo qaama sagantaa. Egaa Nuu galatoomaa. Otoo hin xumurin dursaa sagantaa kana cufuu kootiin dursaa warreen gara toora feesbuukiitiin nu hordoftaniif jechuudha. Keessattuu namoonni naannoo Ameerikaarra jirtan waldaa kana waliin tajaajilamuu warreen fedhii qabdan gara keessatiin nu dubbisuu ni dandeessu. Miseenjararraanis yoo nu dubbistan nu dandeessu jechuudha. Warreen bakka kanatti argamtan hundi keessan immoo guddaa galatoomaa torban gaarii kan gammachuutti argannu waaqayyoon nuuf haa taasisu turtii gaarii hunda keessaniif. Haile otoo cufinii akka yaadaatti waa dhiyeessuun barbaade. Tole qo'i tokkicha gara feesbuukii xumurra. Haa ta'u? Abbootiin keenya nama galchaa. Gaanni akka yaadaatti wanni jechuu barbaade tokko kadhaa isa kan abbaa keenyaa fi isa haadha keenya lubbuu maaranii otoo afaan Oromootiin hundi keenya amma yoonaatti egaa shaakala hin qabnuuti otoo asirratti nu maxxansitanii kan jedhudha. Inni lammaffaa immoo yoo egaa daaqonoonni keenya egaa warri nu gaggeessitan egaa akka aadaa amantii Ortodoksii yeroo barannullee yeroo nu barsiisanillee yoo teenye yeroo kadhaadhaaf taa'uu hin qabnu kadhaadhaaf ka'aa dhaabbadhaa jedhaatii nu labsaa akka nama argutti namoonni tataa'aa jiru egaa abbootiin keenya dhaabatanii kadhatan kun sirrii miti sirraa qabu jechuudha naaf kalshaa. Galatoomaa. Hayilee wanta tokko jedhu